ta'e jechuudha tabalaashaa ta'e ka dubartoota sirra caalaa deemaa jira kanaafuu qoxxoo bipaaworii kan kee of qusat abbaa qabeenyaatii fi sheexanaa fi abbaa qabeenyaatii fi mallaqa namni jibbuun jiru qabeenya qabdaa qabeenya miskiina irraa guurte ni qabda dhageeffadhu gadaa dodiraanti maammannuur waleen soo dhageeffadhu gadaa dodiraanti dhageeffadhu dhageeffadhu na dhagayyee wanda allicaa laqaaqaami zimbiloo nama jiruu hin qabne jechuudha nama oolii bultii hin qabne mana shiroo bichaa lafarra banaa deemuu nama takka faayidaa siin qabu homaa mana barumsaa bantee miskiinatti nu barsiisaan jirtu abbaan abdallaa bar keeniyaa taa'ee abbaan abdallaa miliyeena 3 miliyeena 4 galchee kennu gonna jedhaa bar miliyeena 3 miliyeena 4 as kunoo keeniyaa tana taa'ee kan qabeenyi kiyya hagana gayan jen amma borciin abbaa abdallaa furdinni abbaa abdallaa zumbar furdinna haqaa oddu furdatee bar amma abbaan abdallaa furdaadhaa mini beektani borciin isaa sun jechuudha borciin isaa sun furdinna sirriidha hatti namaa keessan jirtu osoo bitaa mirga qalanii haqa namaa keessaan fuudhan abbaa abdallaa bitaa mirga osoo garanaa gara cicciranii haqa namaa keessaan gadaa dodiraanti jechuun namicha jechuudha hudduu feestaalaa namicha hudduu feestaalaa jechuudha ka hudduu feestaalaa ka garaa kiishaa saricha maammite ka hudduu kutaadhaa saricha maammite ka hudduu kutaadhaa gowwaa lomboo caamii jechuudha maan rabbiin nagarsiise gar maa eessaa fidee rabbiin waliin sii waliin na dabal eessa rabbiin sii waliin na dabal eessa rabbiin sii waliin na dabal yaa bukkicha ka maqaa gandaallee ka maqaa gandaallee maqaallee nu nyaate yaa bukkee adaa gaafa namichi bukkeedha namni naan jedhu lakka bukkummaan qabu namichi kuniin jedhaanin adaati dhugama bukkeedha ada wallee rabbii kadde usmee asteete tasaa 24 asteete nama raggattu tanatu si caala usmee asteete saa 24 nama raggattu tanatu si caala mucaan kun amma diqqaadhaan isa kanas si caala jechuudha yaa bukkitti tanteetifu moodesii kaayetta birrii maannaa kan faltaana moodesii kaayetta tanteetifu waan moodesiin bitattu hin qabdu miskiina irraa gamaa gamanaa walitti guurte maal birrii naa kan faltaati birrii maannaa kan faltaati gamaa gamanaa walitti guurte birrii hawaalaa jettee birri ma hawaalaa jettee asiin dura miskiina meeqa dhiiga boochisaa turte hin dagatti ati namitti 500 si himatte akkamitti miskiina akkasii irraa birrii fuudhee namni dhooggata dheengattii tana galchisiise jechuudha danfa isii irraa fuudhee gana eebiin ta'e gasi ba'uu deemti gana gandi keessiin saalfachuu deema gana aaliin keessiin qaanfachuudha deema yaa bukkicha gana faamiliin kan kee hundi siin qaanfachuudha deema gana salphachuudha deemta gana salphata yoom salphatte gana shiroon sirra kafti gana jiruun sirra kafti maqaan nyaatte mataan kan kee haa badu namicha maqaan badee mataan bade si jechuun nama maqaan badee fi nama mataan badee jechuudha yaa dayyuusticha yaa bukkee si galee maalitti wara dambirri 500 tante sana bibi maalaan mana kan kee keessa kushina kan kee miicee yookaan shintibeti kan kee miicee na dhoggatte seeta odoo shintibeti kan keetiif kushina kan kee miicee na dhoggatte rabbii kadde albeesi keessa kaaya atuu hudduu irraa naftu kootu si kennaa dheessi keessa kaaya sila ay kootu si kennaa jedheessi keessa kaaya na aboo namichi soon kittaanan ne biyyaa bahe hin jenneesa wallahi billahi kootu si kennaa jedheessi keessa kaaya si garsiisaa jechuudha sila maal intalummaa kiyya jechuudha akkamitti akka dhaladhe jechuudha akkamitti akka dhaladhe akkamirraa akka dhaladhe sila ni gartaa jechuudha maaninnatii kiyya nan beektu eenyummaa kiyya nan beektu jechuudha si galee sitti agarsiisa sila yaa bukkicha godaa nuti akka godaa restoraantitti amma maama Nuraddiin sun jechuudha maama Nuraddiin hin argitanii mi jechuudha namitti jechuudha garaa raachaa san garaa feestaala maama Nuraddiin jechuudha haqa namaa kanatti kunoo ija babaasisiisa natti fakkaate gizee waa dubbatu kunoo godhata kunoo akka wannoodha hatti namaatun ija keessaa fuute jiruun qabu godhata sun ta'uu biitiifuu jechuudha birrii dhiisee
mana dhiisee jaartii dhiisee ta'uu ofiitiifu achi keessa gala tirii arraaba osoo tirii arraabdu borcii baafte sun ta'uu ofiitiifu iyyuu anama jechuudha Maamman Nuuraddiin ittiin dubbadhu jiruun qabdu sun ta'uu ofiitiifu iyyuu osoo tirii hoteela keessaa ta tirfii hafte arraabdu hagas geette jechuudha osoo caammaa itti gootu jechuudha namichi osoo tirii arraabdu mana banatee taa'e no sooleeshiin solol'ee huddusi haa galu sooleeshiin solol'ee huddusi haa galu sooleeshiin waa'ee sooleeshiin maal beekta duqeetaam likiskas no sooleeshiin waa'ee haadha faata irratti no sooleeshiin waa'ee namitti tanaa irratti no sooleeshiin sooleeshiin keessa maalitti godhadhaan gimaataam hojii ciqiqqitaam haala faatee bara haati faatee akka isin caaltuun osoo beektanii haati faatee akka isin caalteen osoo beektanii mattaawaqaa beekumsaa dhuftanii narraan bitattanii bara mallaqa miskiin mallaqa guurre ni qabna mallaqa saamne ni qabna mallaqa kanaan maa wacaa nuu kuti naan jettanii dhuftanii bara mattaawaqaa beekumsaa nuu kuti mattaawaqaa beekumsaa feenaa shiroon nurratti rakafte dadaa restoraantii kana warruma ajimaaniitiif wannoo kanatti dhufee nyaata eenyutu si beeka yaa bukoo eenyumatu si beeka bukoo masaan eenyu dhufee sirraa dhugame kana dura warruma ajimaaniitiif wannoo kanatu jechuudha waa kaamera mana siriyaanoleetii fi namoota tokko achi keessatti argina amma nasiriin hunda isii mataa walitti qabee horataa jira hunda isii mataa walitti qabee danda'ee horataa jira jechuudha hunda isii mataa walitti qabee horataa jira ta paantii bantellee nasirii waamti ta tuut maajaa bantellee nasirii waamti hunda keessa walitti qabee jiru raammata isinii godhaa jira jechuudha raammata isinii godhu jira bara amma osuma nasiriin hin jiraanneetu eenyutu shiroo san isinii beeksisa eenyuun jala dhokattanii shiroo beeksiftan eenyuun jala dhokattanii paantii beeksiftan eenyuun jala dhokattanii suuqa tuut maajaa beeksiftan nuti kadhattuu miti maal eega kadhattuu hin taane ganamumaa galgala wannummaan bar fuudha kana jaalatanii ol baasanii akka fuutanii maan jirtanii bar nuti kadhattuu miti ka jettan mee yaadame kadhaan tun bifa hedduu jira bar nuti kadhattuu miti ka jettanii kadhaa tana jechuudha as bayaniitiin ta'anii birrii ta'anii karaarra afatanii kadhachuudhaaf miidiyaa irra jechuudha osoo hin jaalatin jechuudha osoo hin jaalatin jaartii teessan ol baaftanii poosti godhaa jirtan osoo hin jaalatin jaartii teessan ol baaftanii poosti godhaa jirtan ittiin kadhataa jirtan jedhu warra jaartiin kadhataa akkamitti nu kadhattuu miti jettan ummata jaartii teessaniin kadhatu jechuudha jaartii teessan asirra fiddanii ofii hargufamtanii jaartii harguftaniitiin waa fuutanii galtan gimaatamuun warra ofii hargufamee jaartii hargufee shilingii fuudhee galu nuti adabannee barsim jennee asirra teenneeti yoo argannellee waa argannaa bar jaartiin tante kophatti danfite ati kophatti jettanii doolchee sumunni jechuudha walitti guuramtee kaatanii manatti ol galu jirte wannummaan ganamaan galgala asirraa walitti hobobsitaniif maal inni miskiin nama madaamii keessaa tajaarsi biyya jiru ammoo dhuftee achi birrii isinii kennitee doolchee sumunni isaan irraa guurtanii jiraachuu jirtan lekiskisochi miskiin nama madaam keessaa sanuuyyuu walitti qabee jedhan ummata walitti qabee wanni achitti keessattuyyuu mubaarak seentarii kanatti waa godhattu hundi shiroo isarraa xalabatti jedhan osoo warrummaan sunniin shiroo sirraa xalabachuu baateetiin jedheeti eessabbaa keetii jirta yaa gadaa doodiraanti yaa mamannuur waleensoo walaa baddi namicha walaa baddi rabbi walaa si haa balleessu bukkicha hudduu kutaa namicha hudduuf lubbuu wali citti rabbi harka haadha faatee si buuse harka haadha faatee buutee hudduuf lubbuu wali si citti harka haadha faatee buutee hudduudhaa fi lubbuu wali si citte jechuudha yaa danaz yaa qamaaca yaa ka maqaa gandaa ka maqaa amantii illee nyaate jechuudha mee amantii kiristaanaa kam keessaa gabbaheetiin namni kana godhaa jira si malee dubartii irra deddeemanii laakkayuun dubartii irra deddeemanii barbaadanii dubartii hudduu dubartii daqiiqaa shan akka hantuuta akkana godhuun akka hantuuta waa wanna godhu kututututut godhaa deemuun jechuudha barumsaa kun ehee uqatnoo inde daqiiqa takka akka hantuuta madaabaraa muru tuf kutee ammallee dhaqee mana kaanillee tuf dhaqee mana kaanillee tuf gisee achi nuti akka Dubaayitti gadaa restoraantiin waan ajaa'ibaa hojjechuu deemnaa Maamman Nuuraddiin sun ammoo hudduu feestaalaa jechuudha nuti akka odeeffannoo dabalataa qabnu karaa
barbaadanii nu argachuu warri barbaadan ebalullee barumalee iftaan jaartii tobobsaa gaafa guyyaa haganaa irraan hafinaa isiniin jenna adda ebaluutiif obbo ebaluu walitti hobobsanii irraan hafinaa guyyaa kanaa wal kakaasuudha wal guddisuudhatti karoorri kenna namni dheengadammoo maal jedha seetan tiktookirra taa'e namni gaafa isin wal fuutan isinirraa hafe karaa keessaatiin nu dubbisa takkaaffii barbaachisaa irra fudhanna habiibi kiyya yoo bardeen gaddaa jaartii tiyya jaarsa kiyyaaf ana mallaqa guurtanii jettan barana yoo hin qabne aneessaa fidee isin kenna meessaa fidee isin kenna bardeen gaddaa jaartii tiyyaa fi ana mallaqa guurtanii yoo barana moo hin qabne eessaa isin fida yoo jijjiiradhe safara hoo yoo jijjiiradhe gara Dubaay yoo achi bahe hoo ajimaan keessa wal fuudhartanii eessaa fidee isin kenna jechuudha inde ay dabbiraachuu eessaa fidee isin kenna amma gadaa dodoraantiin beera akkasii fuudha jedhan mana guuraafi turan jedhan gadaa dodoraantii kayoo distiin si jalaa cabee namni sii bitu kayoo paantiin sirraa dhumatte namni sii bitu mallaqa miskiinaa wali qabdee jechuudha mallaqa beeraa wali qabdee namicha jechuudha laal beerarraa jechuudha dubartii irraa mallaqa wali qabee beekamtiin bitachuu deemu jechuudha bukkee dayyuusa akkamitti namni jechuudha beera irraa dubartii irraa mallaqa wali guuree beekamtiin bitachuu deema bakka kanaa bar wanni ati gowwaadhaa konkaadhaa siin jedheef ati nama hin jirre namni siin jedheef nama osoo jiru du'ee wanni siin jedheef hoolota suudii jettee ati arrabsiisantu si caala jechuudha hoolota suudii ati jettee arrabsiisantu tiktook kanarra waa balleessan malee biyyatti mana ijaaratan tiktook kanarra waa balleessan malee biyyatti haadhaaf abbaa ofii gargaaran tiktook kanarra waa balleessan malee asirratti gaafa gabbaanii jedhan akka ajaa'ibaatitti masgiida ijaaran akka ajaa'ibaatitti rakkataa gargaaran akka ajaa'ibaatti waan barbaadan godhan tiktook kanarra gaafa gabbaaniitiin jedhan gimaata dhageeffadhu yaa namicha paantiin gara jalaarra gurraachatti luqayaa ka osoo jiru luqa'e jechuun yemaanim liqimqim likkattaaqim likkii namaa hin beettu keessa qabattee namaa laatti bushtii maaltu sii waliin nu dabale qaba maalumatu sii waliin nu dabale namicha furrii maalumatu fuudhee sii waliin nu dabale jedha maalumatu fuudhee sii waliin nu dabale isinuu erga maqaa warra kaayiroo kana kaaftanii mataan keessan ol ka'e distiin teessan jechuun inte maal habiibi gaafa bar eebba kan keetii bakki ta'an dhooggamee birrii meeqa guurtan dirhaama meeqa guurtan achi as yoo xiqqaate gara teessoo 40 moo 50 hin daballeesin gadaa keessatti teessoo 40 moo 50 hin daballee gadaa keessatti kan namni irra taa'ee nyaatu icciitiin nun jirtu seetanii teessoo 40 moo 50 dabaltanii bar maqaa kennan jechuudha silaa mataa ol si kaafne bar mataa ol si kaafne bar mataa ol si qabne bar huddutee ol si gaffaane bar kuma dhibba jaha guuree miidha akkas hima mataa ol si gaffaane bar yaa gaddaa dodoraantii beeraa sanuu jiru dodoraantii beeraati dodoraantii dhiiraa osoo hin taane dodoraantii beeraa ati bar Assalamu alaikum. maqaa dhiiraa nyaatte bushtii Abba Abdallah miyut godhadhu ni haftaare fille sababa kee yaane. Takkattiin hin baatan. Miyut godhadhu please rabbi dabba. Maali rabbi kedaati si ajaa'ibe bar miggarmi nagar nu garramtee bar maqaa nu nyaatte an takkaa jechuudha bukoon akkana arsii keessa dhalatee hin beekun argine an arsii keessa bukoo akkana yoo walaamsoo dorraa wayii dhufte malee walaamsoo dorraa dhufte duraayyuu. walaamsoo dorraa dhuftee maqaa kenna himatte malee jechuudha takkaa hin argine. Dhagai Arafaate. Arafaate amma miyut godhadhu Abba Abdallah kalee jaarsummaa isinit kennanne jaarsonni sun akkuma keessaan dadhaban nama kuma jaarratti akkuma dhaabadhaan jedhanii dhaabanne sanitti waan deebitaniin baqachuu dhiisaati qoottaa uummata hima. San inshallah san isinin jenna amma wanni muhimu nan ol seeneefi. Wanni haadha ga'u. Anamma muhimu nan ol seeneefi. Arafaate yoo mallaqa taate yoo Oromoon 6,000 kun 500 baasinaa jedhan ni baasa. Yoo kan namni illee dangargaaree 500 ni baasa. Maqaan kee akka asirratti badullee hin fedhu tana caala akka kana caala illee dubbii gootu. 1,500 baastu 1,500 500 san anatu baasa. Bas ofirraa dhiis jalaa bayi. Maalati ciqciqii gizee maraalle lolliisii maali? Sirraan bareedu dhiis bas. Hin dabbara.
hin dabbar oromo waa'ee kuma dhibba jaati miti mee dubbii jaarsummaa kaleessa fuutanii nutillee dhaabadhaan hojjettanii ganamallee dhaabadhaan hojjettanii dhaabbanne mee isaan geettan argattan moo dhabdan. Dhaabnee kunuuti eebbisnee dhiifnee jirra. Anaan ijaarsi keessaa. Jaarsa kootti dhufee sun haa dhuftu konti dhufee gungumee sannii yaama. Isin bichaa miti jaarsa yaama. Yaa ilu Jala yaa ba'a, namichi bar Jala dhufte. yaa ilu yaa ilu Ana malal So- ilu dhageette. An kaleessuma jedhee bar. Soo dhiisi asumarratti ati. Ajendaa fi na dhageeffadhu abbaaf. lolaa fi- harki ati abbaaf dallamee rabbii jedhi na dhageeffadhu. Namichi bar aniin tun haati faatee dubartii haati faatee safuun beektu haati faatee kabajaa namaan qabdu haati faatee homaan beektu jettan malee wallaahi billaahi jechuudha achi ilaalee jechuudha girgiddaa duubaan achi ilaalee namni kun nama akkamii akka ta'e bare achi ilaalee jechuudha achi ilaalee nama akkam akka ta'e naa gale sii galee nama akkam ta'e namichi tokkoffaa gorsaan qaba. Nama dhaabadhu lakki maqaa kennaa gaarii miti mataa kennaa gaarii miti dhiisi dhaabadhu nama jedhuun tokkoffaa namichi kun hin qabu takka jedhu lammaffaa taree deebi'ee namicha jechuun osoo hin bilchaatin qabeenyaa fi maqaa godhate jedha sii galee ankaleessuma siin jedha ankaleessuma abba abdallaa namichi kun nama isinuyyuu kabajee isin jalaayyuu dubbateetiin kilmaa takka isinii godhuu miti dhiisaa qursii fi misaa isa godhadha an kumni 500 anaaf homaa miti geemi guyyaa 3-4 taphadhu dhiisaa isiniin jedhee bara geemi guyyaa 3-4 taphadhu dhiisaa namicha dokkee kana waliin haasayin